Qoya kana dhibe. Hattuun maaliif mata hin waddiyaan xiyyeeffatee maa kattaatti yeroo baay'ee mata hin waddiyaan hattaatu maali sababni dhugaadhaan akkan fi kiyyaatiin jalatti hattuun namni keenya kabaadiyaa kun yeroo magaalaa dhufee makiinaan mannaaratti birraa gadi bu'u dura tokkoffaa yeroo mannaaratti bu'u gara goruu dhabeet qalbiin cinqamee shaagalee lafan beeku gara deemu hundaan shakka dhaabata. Akka waraabadanitti deebiin ammallee makiina irraa wata gullee waan duraan keessatti fidillee amma amma qaqqabata. Akka siin ga'e. Makiina duraa katasaa buna gurguratee dhufee yookaan immoo re'ee gurguratee dhufee yookaan immoo qacaatii jimaa gurguratee dhufee waan fe'ee waa gurguratu. Yeroo dhufe kana waan kana irra deebi'ee amma akkana qaqqabata. Amma kana biraa sekontii 50 geessu. Kana jee bakka amma laala. Sanuusu ta'ee yaada. Itti ajjeera nama ammoo magaalaa ka guutee bira ciisu magaalaa keessa jiru kana muka itti fakkaatee bosonuma duraan keessa oolu itti fakkaata. Waan namni arguunsa ammaa isaa birrii qaqqabatee dhaabata. Birrii isaa qabatee amma laala. Wanta magaalaa keessa jiru kana hunda isaa kana waan ooluu isaa itti fakkaata. Waan ooluu isaa itti fakkaate waan namni arguunsa qaqqabatee yoo barbaade qaalatti ol baasee cinaa galee fa'aa beekee akkatti gamana dugda galee fa'aa cinaa galee akka namni gamana malee gamana hin jirre kama fi namni gamana illee guutuu jiru kana gamana